Hayyee gama biraatiin immoo abbaa fi harmee isaallee achitti fidanii reebicha irratti raawwatan odeessi jedhu nu qaqqabeera. Kun hagam dhugaadha? Kun dhugaadha. Namni hundumtuullee reeffamtaa sana lafatti ilaalee itti siquu sodaatee jennaan haati isaa dhattee mucaa koo jettee gaafa isheen reeffa isaa sanarraa qabattee boosa jechuudha. Harmee isaa kana tumanii caccabsanii ammallee nama mana yaalachisaa jechuudha deemuu hin dandeenye jechuudha. Meegaa taateen kun irra deddeebiitiin magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggoota hedduu irratti raawwachaati kan inni jiru. Yeroo kana raawwatanis immoo humna abbaa torbee yookiis immoo